osoo jaartiitti yataatee jirtu obboleessa kiyya jechuun shari'aa jeekas. obboleessa kiyya hin jenne baran qalata na dhageesse malee obboleessi sun raadis haala kana kana waliin jaa malee yaani obboleessa kiyya. Okay ana obboleettiin raadis hin jaa hin sojaatu. Yaa dhugaa naaf itti saayiba. Ayyaana si balleesse bakka I'm so sorry. No rakkoon qabu naaf itti saayiba. Sigalee. Bultiin jireessin hin qabu. Okay maashaallah bareeda. Fakkeenyaaf ati osoo jaartiitti yataatee jirtu obboleessa kiyya jechuun shari'aa jeekas. obboleessa kiyya hin jenne baran qalata na dhageesse malee. Reefu jettee jirta maali? Hin jenne lakki. Lakki jettee jirta obboleessa kiyya jette. Eenyu dooraame. Yaasin namni nama waraabbataati nageetti ammanii. No lakkoon qabu waan waraabbatani maali? Akkam? Waan si gaafadhee sigalee waanuma rabbiin jeen si gaafadhee bara amma fakkeenyaaf sossobuun hin feesu beektaa addunyaa kana sigalee. Waan lafatti guutu miidiyaa gubbattis godhuu qabdaa jechuudha. Maaliin lafa godhaa maaliin miidiyaa irratti? Jechuun kan lafatti yoo nama gaarii taate miidiyaa gubbattis kabajaan kan eegamu. Sigalee. Lafatti nama gaarii miti. No. Ati amma fakkeenyaaf akka daariiktii ol dubbisu jiru seetetti obboleessa kiyya naan jette. Garuu liibii gubbaa turte. Koomenti jala sidaga. Obboleessoo hin jeelaal koomenti illee ni yaadachiisti wallaa. Obboleessoo jettee obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessi takkaa miti. Obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessoo jechuun kayaani obboleessoo jechuudha malee obboleessa kiyya jechuu miti. Habba lama. Maali fakkeenyaaf obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessa jechuun kaagizuma kanatti haasa'u namni akkana gisee walitti haasa'u. Obboleessoon raadis haala akkanaa kana waliin jaa malee yaani obboleessa kiyya. Okay ana obboleettiin raadis hin jaa hin sojaatu. Yaa dhugaa naaf itti saayiba. Ayyaana si balleesse bakka I'm so sorry. No rakkoon qabu naaf itti saayiba. Sigalee. Eegaa jette sigalee maaliif? Gaafadhee baddiifama. Maaliif jennaan dhugaadha. Silaa saayiban taane kun kan ammoo silaa jaartii namaa ta kabajaa qabdu ta rabbirraa sodaattu ta akkanumatti miidiyaa gubbaatti quraana qaraatee kun kan ammoo fakkeessine silaa taate sigalee waan jaarsi reesiin joo fi kana ni dhageessa ture garuu ati akkasii bite jechuudha. Akkasuma kana ni sobe moo ragaa hojjaa sona. Ragaa hojjaa sona. Yoo ragaa hojjaa sona haasawuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan kan ammoo sigalee hin fakkeessin sigalee ilmaan keetiif haadha gaarii ta'e sigalee ilmaan keetiif kabajaa qabaadhu sigalee ilmaan keetiif wareegama kafali sigalee as gubbaa teessee chaappistik dibattee maarree minaamin no way hin barbaachisu osoo ilmaan kee rakkachuu jiranii sigalee ilmaan kee maal dibatanii yookaan kan ammoo zeeta akkam dibatanii minaamin jettee gaafachuu jirta baatii meeqa yookaan kan ammoo amma meeqa akkasuma akkasitti takkaa gaafattee beektaa maal nyaatanii maal dhuganii kana jechuun dirqamaa sirri jiraas jechuun fayyaa beekan sigalee akka haadhummaatti yookaan kan ammoo uumaaniiti waan jaamu jira namummaa sigalee maaliif baatii sagal gara baadhattee amal lama guddiftee sigalee rakkattee ilmaan kana naatu siituu narra itti ilaalate malee anaa bitee jechuudha. Sigalee akkasuma bira. Baafadhu fixadhu akkaan cufadhu waan saqeessa yeroo hundaa'ee. No baafachuutti hin jiru bara waan dhugaa ta'e jira maaliif ati nama rabbiitii nama rabbi sodaatu sigalee akka rabbiin jeesanitti deeme jechuudha al madarasatul ummuudhaan sigalee madarasaan haadha sigalee saniifuu akka rabbiin jee akka shari'aan jette san sigalee kabajaa fi godhi sigalee waan rabbiin jee irraa fagaadhu waan rabbiin dhoorkaa godhe irraa fagaadhu sigalee
أكس أبشر أيه مالف أكس سيجل أبشر أيه فكنيا شريعة ربي ما جت رسول صلى الله عليه وسلم ما جت عليه الصلاة والسلام إمبرني سانغافم برني من فاتا ديسا أكما خديو تنبوتو يمو جرتو مالك فكنيا ما ديسا تكاي من ده حديثة تكانوا من شريعة الإسلام ما بتي ياسين هاسويته فتاته نعم فتنة لك جنانا زو أيان شفتشم فدا بك فيتم أنا برد هاسيو فيت مالف شفت فكنيا مالف واي أنقام ما تاسو جرا سيجل مالف شفت يرو يدو هاسو فيتا مالف أي بي تي ديسيتا فكنيا أي بي خد ديسيتا مو مان يو بي خد شوف ديسيتا يوني فيك أني خد ديسيتا نو سيجل نو يرو ده يو كأني خد ديسيتا شوف شو نديس هاسو فيتون دو نيني منا شفتو فن أي بي كبادي تك أي بي يرو فتش فدي وزون تاني أكثر من تنقو فدي كبجا خنياب جيجي لارانتنا فكنيا مال لو كفلم فكنيا مال لو لابد هاسويته يدو هاسويته نجي أمبولا garuu warri hayroo keessa jiru warri hayroo keessa waggaa meeqa waliin jiru takkaa waan akka gurbaan kun hojjetee hin beeku obboleesso dhugaa rabbii dubbannaa dhageeffadhu goota yoo jedhan akkana soddaa dhugaa soddaa haqaa harkatti harargeen namni keessan duraan hararge hayroo keessatti jeetuma nama gargaaruu dhabee maakiin intala dhalaati gargaaruu hin dandeessu nama wajjin hirmaatu hin qabduumi firraa isiinis bira qotteetuma biraa deemti. Mana nama dheedhee gargaaruudhaaf isin dubartiidha dubrummaa qabdi fi fuuyiiti dubrummaa santu jalaa bada manuma sitti teessee tumostee isin wajjin boochi teesse garuu kuni gurbaan har'a dhaqee miskiina keessan kaboo miskiinummaa isaatii wajjin odon tuffatiin ilmaan isaaniitii wajjin isinii gargaarsisee isin biraa deemaa jira. Rakkataan tokko hayroo keessaa boo'ee yoo ibsi isaan biran deeyne ani kijibaadha sareedhaan. Irrattiin dabalada waljalaa qabaa sun akka gaazexeenyaatti irrattiin dabalada dhageeffadha. Ani dhugaa rabbiitti jaallee ibsa waan takka waan ajaa'ibaan qaban. Jidduu dura gartee maayikii horootuu fi ibsishaa wal fuudhu deemaa gidi jidduu jaansan namoonni irra guddaan lakkii wanni kun gartee waan miidiyaan uwwifachuu deeman akkuma raajuu sani malee akkama gartee miidiyumaan guddifachuu maarree janii olola tokko irra oofaa turan. Quba qabda waan tallee quba qabda waan tana. Duuba nama murtii guutoo nama dhugaatoo wanni beeytuuni suduudhaan maatiin isaa kaateeti harargee dheeyxee maatii maayikii bira dhaqanii akka aadaa Oromootti ulaagaa hunda guutanii niqaa godhanii du'aa'ii godhanii manguddoo nyaatee. Niqaan qabdu jennee bara abbaagaa niqaan qabdu jennee bara nuti akka niqaatti godhatanii nuumi isiin hin jennee bara. Bara kan jennee bara mucaa kanaa murtii guutoo isaa himu jiraani murtii guutoo ta'uu isaa himu jiraani. Amma seenaa inni hojjete qofarraa haasoo hin haqa. Tanaaf bargaa turii barseenumaa bara ummanni kun bar feemas ta'uudhaaf isum intalaan feemas ta'ee qotee miti inni immoo lakkii murtii intalaan feemas ta'ee qote kun. Raju mo mali pacho bejo makan marsa bejo do mo roju makan marsa andura be makan toko sama kan mali bejo barachu isi jibbe isi jibbe bar isi to jibbe raju tasfaye isi to jibbe sakka jidan isi dide kha isi islam inni kristana mi mal ka bo kristana tati mar kira ka islam af kristana to kuma mi rabbi brat kristanu ma furati to isino mal ka bo furati ni islam ma furati rabbi brat islam af kristana to kuma bar akkamitti tokko baaqaa tokko miti islaama kiristaanini ati masala sheekha nama wabarsiisu misala ustaada ati kuni inni furachuu qaba baaqaa rabbi biratti namummaadhaan lubbuu takka malee amantii amma faafisha amma siifi jaalleebisaan kun amma jaalleebisaan kun sheekha warra ustaada isinii kun warra barsiisu warra diin barsiisu warra sheekotidha amma ati kiristaanummaa fudhu isin jaan maal rakkina gaba fudhatinsa ammoo sheekha wallahi furana muslima dhalannee bara baaqaa Abbaa kiristaanummaa fudhataan fudhadhu siin jedhee mi'a fichu. Ati kiristaanummaa fudhadhu siin jedhi fudhadha. Hai amma ati islaama ta'u maal na beekta? No ati kiristaanummaa fudhadhu siin jedhi fudhadha hin jedhe. Ani amma islaama ta'u kiyya maal na beekta? Ani islaamaa siin jenne bara ani islaamaa siin jenne kiristaanaa siin jenne waaqeffataa siin jenne.
ati sila amma kiristaanummaa fudhadhuun sin jeeni fudhattaa sin jee maleen. obboleessa baramma silaa eeje shaadaa qabadhu malee taatu bar islaamumaan kuttee hin gowwaadhaan. Asoosaa gartee baqa kana. Keessaa baasuu barbaaddu eenyu hatitti galchuu barbaaddu. Hai goolii nu daldala jaal goolii jeeban nu Daalee daldala. faamisha jechuun masi nagaa fatta kan islaammaa fuudhee silaa jee barateeroo kutee bar islaamummaa keessanii beekanii fayyaa qabdanii jira. Maal keessaa kuttee hayi. Ammaa keessaa kuttee bara ammaa. Aboo siyaasaan ni qabu. Abbaaqa. Obboleessa wayin gowwaadhaan. Abbaaqa ammaa keessaa kuttee shaadaan si qabsiisaa dhaggeeffadhu. Lakki obboleessa akkana miti allah duraanii. Kiristaanaa islaamni tokko beektee bara. Barammattii si galchuu kee amma sii fi faamishaan kiristaanummaa fi islaamummaa ni fudhatamu fudhatanii. Nuti hin fudhannu kaa. Muran wanti. Islaamummaa dalallee fudhannu kaa. Abbaa qaamaas bikka itti goolii seete maskiita naa gartee jettee. Yaa hoos shawwatu fiin keessi lachuun moo ijoollee ajaa'ibaa isin jajjabaa meeqaa shawwatiin arraboo dibaabee fuudhee qabu ofii jini pireesii jettee uuraa pireesii keessinaan na afaan garagalchitanii qabu. Harka kanne abbaa harka kanne. Wallahi dibaabee fuudhee booda. Ijoollee ajaa'ibaa ijoolleen dandatu ijoolleen Akkasii amma ajandaa nu jiraan jijjiirii dhaggeeffadhu. amma biree fa'aa toofa sila geebba jidduu kana gurguraare. Mucayyoo mucaa ifiif jibbite. Sababa amantiitiin wal dhaban. Amantii isaa harkatee jiranillee warra hindiidhaa takka. Warra hindii sanillee dhiisee jira gurbaan. Ugaandaadhaa takka harkate mata Ugaandaa takka fuudhu jira gurraattii takka. Toorreen diisan bar suuraa isaa hunda poost gootii bara kana booji. Gana duufte isiyyuu xiqqoo boodani duutiyuu. Nyaaboo sun sun dhugumaan jaalti gurbaa irraa qabdeen siyaanii wayiwaattii jidduu takkarkee afaan namaan Oromoolee bartee mas. Namni ilaalu yoo akkas malee namni ilaalu yoo akkasi booche maleedha. Annoo mileena lama qabdi bara ammas bulloo fa'aa dubdi bara sirba bulloo kan inni jaallatu. Ol buutii fa'aa. Akka inni jaallatu. Bulloon garmaamu tola mana hidhaa walaatti sirbara sarara walaabdi. Amma sa'aatii illee deemtee bargaa ajandaallee guddifneeti yaa Kijibdu achu akkanuma afaan bantaati. Wallahi billahi kabad. Uf kama jedha siin Jare maali ukaba jaatu ukaba akka tamma kana bak jettu kana si beekar jarmanitti manaayyuu gadi hin baatu. Kijibdu nama jaartii jala salamii barate. Bastoodii miiccitaa jaartii ta'e manaa galti. jaartii enu nu jala diqaala waan hin beekne haasofta konka. Kijibdu afaan bantu jechuudha. Kolkolee haadha rawu ati saltee akkanumaan olii gad deemtee barbara jette jechuudha. Maaltu si boojjisaati qoy? Nutti qabdaati. Maa bootta gabbaatee sooshaal miidiyaa irra yeroo mana gabbaatee nu iitu. Takkatu waa galan eessa jirta gaafa awwala namni wal lolu. Maaltu si galchee afaan banta amma? Maa boottaa nama waliin naqaa jirta si mataaran beera mara si goote bara ijoollee wal losunatti. Naqaa si goote himataa jiranii jedha sittu nama walii oofa dhufte awwala. Taree haadha rawu ijoollee wal loo taate ta'uu feetee sitti argisiisee bara sharmuta. Afuuftu jechuudha. Wannummaan ati iyyituufu gabbaatee muka sin naqanii fiidee jechuudha dalagaatee beeyta gabbaatee bootta jechuudha. Akkanumaan fiigaa dhufte dhimma sin geenne keessa humna hixa yeroo mara gara na fiide ibidda qabsiifte gara fiide bultii namaa keessa sisseena phiiphii keessa sabbarzeenaa jedhee sisseena yoo namni wal lolu fiidee gasseenta maali qo'ate mana keessa maal taate. Ana ka kee kana osoo jaartii fuudhee olii gad fiigee akkanatti dhiyyu jechuudha. Bultii dhiibtee asii gad fiidee ijoollee wajjin asirraa iyyita Oromoo wajjin mahaayyimne kun gowwu amma immoo quuftee nama ajjeesaa yoo jettaa bara nama si qabatu hin qabdu zarii hin qabdu wallaahi bittisiimu zarii hin qabdu nama si qabatu hin qabdu gosa hin qabdu ganda si qabatu hin qabdu akkanuma akka harree halaayituu yeroo mara gabbaatee afaan bantu nama likkisii himu hin qabdu yeroo mara likkisii himna nuti ammoo. Dantaa namarraa hin qabu. Amma ilu fakkeenyaaf ati hoo ati waan ati dalagaa jirtu sirriidha. Ammaal godha waan namaa dubbadha anaa dubbatu argitee asirratti. Eeshi waan eenyu dubbadhe waa'ee namaa.
dubbataa jirta kan fiite awwala lolli ka'eessa jirtaa jedhamaan dhaabanne dubbattee lola maa kan waa'ee gabbaate lolaa yoom dubbaddan loluma ammaa kan taate ijoollee walloo wajjin lolan geggeessina ijoollee walloo wajjin lolan gaya dhaabaa jedhan kanaaf yakka eenyuudha ganama fixaa jedhaa ture sun laayibii gubbarra ba'e tokko ajjeesa lama ajjeesa kabooyaa ture sun eenyuudha nuyi jedhee jira sanka addabaabayii irratti laayibii irra taa'ee jedhe san maa sanumaa maa jettati ati daa'ima waa kadheesi fakkaata akka keesseessa waasaappiilee guruppiidhaan nama fichisiisuu qabu waasaappi wayiitu dhufi deemi guruppii kiyyan dantaa guruppiin qabu namarraa ajaan qabu duuba jechuu barbaadeeti ani waggaa sadi dura dubbadhe waa kadhu obboleesso waggaa sadi dura sila dhiyoomata dhumatti haa dhumattu dhiisa ati maa viidiyoo waggaa taree gaafa ijoollee walloo irratti anaasa'ee namni sooshaal miidiyaa irra oofa achi as deebi'ee dubbadhee beeytaate akkamitti sammuun keessi cufame akkatti amma eessaan dhufte kan dubbatiin shayxaana ay dhufe tokkoffaa dhaga'ila daga shayxaana dhufe amma shayxaana dhufe moo namatti ufii lollis dhufe ati jarmani jiru Ilume kon ilu dhageeffadhu obboleesso amma tana ati waan booda takka waan hin beekne naasayin viidiyoon amma tana ijoolleen booda dhumte haa dhumtu jedhe gaafa dheengadda ijoolleen arsiif walloo lola jalqabdu gaafa san gabbayee laayivii irratti aaree miira keessa galee gaafa san boo'ee gaafa san dubbadde bakkee rakkoon irraa ka'e ilu viidiyoon biraa ka'anii gadi ba'ee ijoollee walloo irratti lola labse viidiyoo kami lola kam keessa ijoollee wallooti miti dhageeffadhu bakka amma balaan afarsaa fi bakka balaan afarsaa fi qoy amma culullee dhageeffadhu bakka balaan afarsaa fi ittiin afarsallee garteetiin amma culullee dha'uu danda'e amma culullee ati Mahammad Abdallaa suni gabbayee walloo namni qalee hagara isinii kafala ka jedhu san irraa gaafa haasoitu leenca gara maalii gara okolee hollatte kan mogoleen jedhee hafarsaan baaragee alba'ee maal jedhee jettee gabbaatee arrabsite san irratti hafarsaan gabbayee mucattii teetii fi sillee jaartii teetillee arrabse sii galee bakkeen lolli guddaan hafarsaa fi jara kanatti dhufe waa'ee lola labsuu fi labsuu dhabuu osoo hin ta'initti jara lamaan kallattiin wal tuqan jechuudha kanarratti. Hafarsaan arrabsuu mirga qaba bar waa'ee maatii kiyyaa waa'ee jaartii tiyyaa jaartii shaffilaa maarree shaffilaa mucaa shaffilaa maali mucaan shaffilaa ka isin jettan eessatti beekan ijoollee shaffilaa takkatti iyyuu takka ijoollee shaffilaa wajjin jiraadheen beekwan waan isin haasoftanuu naan galle. Jaartii ta'e gaafadhu si himti nuti ati hin beektu. Jaartiin tiyya kami maqaan isii maqaa isii naa gaafadhu si himti jaartii batee san gaafadhu si himti. Maqaan atti himi gurbaa jaartii tiyya maqaa isii eenyu. Ila dhaga isiima yoo isin hin kabajne nu isin hin kabajne yeroo mara maqaa isiin atti dhagayi nama muuxee aadaa salu dhagayi ati kalee maal jette ganda namaa deemte namni nama rabbashu shirkaaf shaffilatte maqaa gandaa dha'uu hin dandeettu. Yoom akkas jedhe abboo rabbii jedhe jettee jirta ganda namaa dhayite kalee ummata mara siin jedhe ummata mara siin jedhe yoom maqaa shaffilaa yoom kaase obboleessa kiyya mucatu ijoollee shaffilaattu itti dhalche jedhe malee an ummata shaffilaatu qee jira. Ajaa'ib. Yoo akkas jedhan ijoollee shaffilaa waa'ee shaffilaa mee viidiyoo sana poostii godhan. Ani wiin argine jedhan kalee dhufe amma bosona baay'ee wallollee. Si kaka da'ilu an ummata shaffilaa nama takka maqaan kaasne wallaahi billaahi. Intee maal taate ani ka jedhe mucaan ijoollee shaffilaatu si dhalchennaan ijoolleen shaffilaa kami jaartiin tiyyatami jedhee gaafate. Waa'ee mucaatii miti ka jedhanii. Ijoollee rabduura ana Ahmadi waame Ahmad jennaan dhagayi Ahmad jennaan Ahmad bosona baalee kalee waame noo anaa miti jedhen warri kumantii Ahmad colulleedhaan. Si sodaafii miti ummata shaffilaa wallaahi billaahi maqaa rabbiitiin si kakadha maqaa ummata shaffilaa hin kaafne jara namni kalee sana jala teettan viidiyoo waraabame dhageeffadhu obboleesso hafarsoon ijoollee shaffilaattu itti si dhalche naan jedhe malee ani ijoollee shaffilaa ummata akkasii jedhee maqaa takka hin kaafne kana maqaa rabbiitiin si kakadha. Ati waan namni hin jenne an arrabsitee hin jenne jedhe sin jedhaan jiru. Maal jedhee shi? Waa'ee lolaa haasoytani waa'ee lolaa. Waa'ee malolaa ijoollee shaffilaa takka ati fakkeenya ijoollee shaffilaa malleetami talola labsita annam ijoollee lola keessa jirtu hin beeku wal. akkana goonu afarsoo ol yaamaati dubbii tana kalaaf gara araaraa deebisneeti ajendaan kana booda Ahmadillee kana booda jiruu isaa jiruu namaa keessan seene ani jiruu wayiitu jiruu namaa keessan seenne jiruu nama takka keessan seenne afarsoon dhufee maqaa na balleesse maatii kiyya maqaa balleesse gara kamiinuu afarsoo ana kiyyan gaafadha
Gizuma takka mee godhadhu mee qaljayi naman dhaggeeffadhu gizuma takka gizee hundinuma sumaatu akka dubbata wayi. Afarsoo ol yaamaati kana booda araara buusneeti namni hundinuu jiruu mataa isaa jala haa deebi'u. Asii gabbee kaan ijoollee wajji asirraa iyyuun asirra daangaa namuu hin barata. Afarsoo ol baasii usme namuutu afoo itti asirra waliin jee gargaraa ba'u tanaasanii osoo hin jenne ajandaa asuma goolabamuudha kalaas. Jara keenya akkanumaa miree karaan bareedaan kanuma. Galgalaa ganama namni gurguddaan kun gaddachee asirraa walitti tarsa'aa oolu wal hamachuu jiruun isaa akkanaa maalii jechaa oolurra afoo inaan illaa waliin jee namuu kana booda jiruu dhuunfaa isaa jala deemu. Ani maaltu isa galcheen jedha ilu ati rakkoon irraa qabdaa? Aboo chuma Ani galchan ajjeesuun dandeessu bareecha rakkoon asirraa qabu afarsoo ajjeesuun dandeessu atillee ajjeesnaa jettee jirta birrii kafalaa ajjeesaa jette ajjeeftee akka gosaatti si gaafan allaqe. Afarsoon kana booda waa ta'ee akka gosaa si gaafan gosa wal gaafatu. Ila dhageeffadhu anaafatu ajjeesaan jenne tokkoffarra. Sila viidiyoo kee jira bara Ahmad. Viidiyoo kiyya fidi kanaan hin haasa'ini ati nama guddaami abboo. Kunoo viidiyoo keetu fi dalaydee bara maal kana si mul'isa. Viidiyoo an dalage waan dubbadhu keessatti hafarsoo naa barbaada bakka inni jirutti naa qabaa jedhe malee naa ajjeesaa jedhe. Ajji geessodha. Bakka geessu san giseessani ka giseessanitti hafarsoon du'e. Waan goolu keessaan murteessina waan goolu keessaan murteessina jechuun kun maali birriin nama qabsiisuun ati fakkeenyaaf siif afarsoon tokkoo miti ati biyya guddatti jirta ati Jarmanii jirta afarsoon biyya biraa keessa jira. Mee amma fakkeenya si gaafadhu eeshi na gaafatteemi dhuftee na arrabsite ansi wajjin rakkinni akka jiru hin beeku akka ati na rakkoo biraatiif na barbaaddu hin beeku gaafa xilaatummaaf taate keeka bishaan bahu kiyya dhadhaan bahu san rakkoon qabu uummata akka rakkisu haga dandeenyeeni waluma mokorra tokko jedhi mokoraa miti anamma annaman tuqu bakka du'aati labsitu sanitti arralleetee silleetee fakkaattota keelletee ijoollee naannoo kenna nama du'a namarra arrabsu ka biraatuu dhiise nama ofii irra du'a arrabsuuf deemu walin dhiifnu akka sooshaal miidiyaatti miti akka lafaatitti walin dhiifnu adiisiimaan akka biyyaatittu yoo si balleesse kabajaan himattaa yoo natti hin balleessinetti ati du'a labsitee nama naa fidaa qabaattu lubbuun namaa lubbuu hoolaatii miti obboleesso teeti biyya gaarii teettee jechuun biyya Jarmanii qalbiin akkasii hin jiru waliin himna sararree. Ajjeesi namni biraatu haa ajjeesuu siin jedhan. Namummaan biraatu kanuma si hime namummaan biraatu si haa ajjeesuu. Haa dhagayuu jedhu waan hin dubbannu maal beektaa namni haa dhagayuu. Waan ati dalagaa jirtu akka sirrii hin jiru. Ila dhageeffadhu sintuu an tokkoffaa sintuu hinee situ dhufee na gaafate gaafii si gaafadha hafarsoo ani maatii isaa keessan seenne jaartii isaa keessan seenne waa'ee maatii isaan dubbanne isa dhuunfaadhaan waa jedheeni gurbaa ijoollee walloo morma kutaa jedhee arrabsee hafarsoollee arrabsee biraa bayya. Maaliif arrabse? Gaafii si gaafadha maa arrabse? Eenyu? Isas tuqe maa arrabsa afarsoon lola kana keessa hin jiru atu hin jiru. Lola jalqaba arrabsita yeroo maraan arrabsita yeroo maraan arrabsita. Walloo wajjin maaliif labsitan jedhee dubbadde. Isaa miti barkeessa hin jiru yeroo baay'ee fakkeenya waliin arga laayifii irratti itti deddeebita. Garuu maaltu waa'ee maatii keessa sagalche. Sanaan hin beeku waan irraan loltanii achi wal geettan. Ani waa bira jira wal loltan. Jaartiin ta'e akkasii marreen kee akkasii ani waan wanni haasa'uyyuu naan galle booddee waan kana miira keessa na galche. Fakkeenyaaf ati har'a yoo fuutee haadha warraa qabaatte maatii kee waan ati hin qabne yoo namni siin jedhe maal jettee nama sanii deebista fakkeenyaaf ati. Ahmad rakkoon kee maal beekta? Rakkoo kiyyaa miti miira akka keetii. Dhagayi lolliin ka'a yeroo lolli ka'u biyya Jarmanii teettee waggaa 100 waan amma namni lafarra nama wal harkisu wal ajjeesu dhiibte waan nama biraa haasoo gaafa san namni illee mufataa jechuudha. Waan keessa hin jiru keessa jiru an fakkeenyaaf dhagayi jecha siin jedha waa'ee lolaatu siin jedha yoo amma farsoon keessa jiraate atiin jira jettee an ammoo hin jiru siin jedha an abbadii qaba an waan akka hin jirre beeku hin jiruu siin jedha yoo ati ammoo dhuftee itti dabalte maqaan isaa qaraa waa tuttuqaa miti yeroo lamaa sadii matee ishee akkam goota amma sii mate yeroo lamaa sadii itti deddeebite lola kana keessa kan hin jirre itti deddeebite walaloo baafteer dhiira garaa wal kolee wallatti qaama golee jechuun maal jechuudha. Kuno dheessite mana seente jechuudha. Lolli jalqabaatiif haga ammaa sun hin jiru. Wanni akkasii hin jiru. Fakkeenyaaf agaarfatti
kubbaa sii taphatu kubbaa keessatti namaa wal lolte yoo nama tumte shaffila kubbaan biraa yoo jiraate shaffilatti illee namni yoo wal lole Ahmad itti gaafatamuu hin qabu. Agaarfaallee ka biraa lolle ka shaffilaallee ka biraati. Igalama singal garagaraa jechuudha. Dirqamaati lola Itoophiyaa keessatti namni wal lolu mara Ahmad hin gaafatuu hin qaban kan agaarfattu yookiin gaafa tokko tiima wayiitiin wal lolte namni kenna kamii yaada koo. Moo nu deebi'ii nu rabbashii nama nu loli kasi aaree mucaan kanaafi jechuudha. Because dalagataa jira waan beeknu dhiisaa lola kanarraa jenna namni akka tasaa qaduraa wal lolee miti ofirraa dhiisii jennaan keessaa bahe guyyaa mara yoo abbaan barbaade deemee lafarra nama argisu wanni afarsoo yookiin fiigee namni wayii dhiyoo tana nama lafarra hin argifne ijoollee arge hara farsoo keessa jira deemtanii yookiin nama wayiin tuyxanii wannummaan nama dhuftanii nama qabattaniif hin jiru mucaan kasi muufateef sani ati nama sooshaal miidiyaa fayyadamu dhuftee uma argita fiigdee yoo keesseentu yeroo lamaa sadii simateera ani kijiba siin jedhaan jiru siin gaafatu. Mucaan kun maal irraa barbaada yeroo lamaa sadii wallaahi simateera mucaan kun kana malee illee asiin durallee lolliin ka'u dhiiseeren lola jimmaa fa'aa jira lola meeqa jira lola sanniin keessaan jiru waggaa meeqaa dhiiseera yoo fiddee dhuftee ammoo itti maxxansitee jette namni maqaa kiyyattu qameedhee dubbata eega dubbate ammoo gabbayee waasiin jedhe eega namni waasiin jedhe ammoo maana tuqan jette eega si tuqan ammoo nama ajjeesaatu jette nama biraatii walitti dhuftaa jechuu barbaadeeti ka bira kanuma dubbiin. Maarraa koo qaba bara ilu namni kamuu kophaa jiru hin jiru ati gara feete yoo dhufte si galtee dubbiin. Kanumaanillee kanuma siin jedhe nama ajjeesuu hin dandeettu dhagahi nama ajjeesuu hin dandeettu namni martuu nama qabaa lafaan baane nama ajjeesattee yoo dhufte bakka biraa ajjeessitaa jettee jirta laayii birran nama naa qabaa jechuun akka horii soyitee maa inni gayyaatanii wani nu boottaniif ol deebitanii ammoo nama arrabsaa jirtan. Galdin guutuu walitti qabdanii oobaa jirtanii fakkeessaa kanan jaalladha. Gaafa awwala dhagahi gaafa awwala kiifi fakkaatu. Gara furmaataa yaanii ani tokkoffaa haasaati wali ooftu ani ganda namaan tuune kana viidiyoo kiyyarra deebii dhageeffadhu yoo ganda namaa tuqe achi keessa kootu na gaafadhu an ganda takkan tuune. Ijoollee shaffilaa an nama takkallee hin beeku biyya kanattillee argee hin beeku. Nama sooshaal miidiyaa kanarraallee nama shaffilaa nama uummata ajjeesaa jirullee hin beeku. Maaliif akka dubbiin kun sitti dhufe annaan galle hafarsoon shaffila yoo taate hin beeku fakkeenyaaf. Sanirraa kaatee waan kana jette naaf hin galu. Hafarsoolleen sanirraa ka'ee akkasii jedhe naaf hin galu. Waa'ee kan beeku amma maayee mataa artare amma beeka amma maayee mataan jirtu jaartichi mucaan tokko ka shaffilaati jettee mataa artaa. Hafarsoo maayee mataa. Akkas jedhe hafarsootu ijoollee shaffilaatii jedhe. Ka haadha warraa kee akkas godhe daa'ima walaa ijoollee shaffilaati hafarsoo jedhe. Ani saniin alatti ijoollee shaffilaa takkatti iyyuu biyya kanattillee takkaa wajjin haga Jarmanii rabbi na fidellee ijoollee shaffilaa takkaa argee hin beeku. Lammaffaa wajjinlee hin jiraanne miidiyaa kanarrattillee ijoollee shaffilaa lola labsitee ijoollee Suudii dararaa jirtu taqabaa jirtullee ta'an beeku hin jiru. Kun ammoo dhugaan jirtu kanuma. Sagalee kiyya guutuu irra deebii dhageeffadhu. Dhimma hawaasaa keessa nun galchin. Lammaffarratti mucaan kun dhufee maatii kiyya tuquu isaatiif naa barbaadaa naa qabaa jedhee jira kan. Amma maa sii godhan sii qabanii. San gaafa inni qabame kaa murteen. Ati maali ka nama qabsiifu? Ani ilma namaati kaa natti balleessee na xiqqeessee namni yoo na qabaa sii qabanii maa sii godhan. Hin dhaadatta ammallee biyya osoo jiraatee daqiiqa fuusa. Sila Itoophiyaa tana teetuma seetaa qo'atu. Itoophiyaa obboleessa kiyya. Akkuma namni biraa keessa paaworii hin qabne mootummaan nama doorsisu. Asin birrii nama doorsisu waan akkanaa kana ofirraa dhiisa. Dhugaa asiin jedha. Iluu gudi sirrii dhagaa. Fakkeenyaaf ofirraa dhiibe. Fakkeenyaaf ati amma Ameerikaa keessa jirtami. Kanarratti waliin galu. No an nama qabsiisan jedhu takka birrii qaba. Nama qabsiisaa nama ta'a. Anaafati har'a biyya tokko keessa jiraannee jecha kana ati naan jette. Obboleetti dhagayi. Dhagayi waa siima. Dhagayi waa siima. Poolisaa si dhaabuu danda'a. Dhagayi waa siima dhagayi. Dhageeffatu na dhagayi. Namaan wallola naman na arrabsaa oola si caalaa qasaa amna arrabsan jettan kan takkaa nama naa qabaa miskiina Itoophiyaatti yookiin biyya wayiitti na ajjeesaa yookiin qabaa naa fidaan jedha diktaatarummaa guddaa kun awwalumaa sirrii miti. Bakka jireenya gaarii jira. Ana abbaa fedhe waa godhaa mootummaa fa'aa beekaa biyya daqiiqa fidee nama qabaa biyya alaatii illee birriin nama qabsiisa. Ani jedhee hin beeku takka sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhu illee. Maaliif? Maal naa godhan? Biyya taa'ee Ameerikaan nama tokko wallolee haadhatii arrabsaa oolanii bara. Caalaan arrabsaa oolanii waggaa meeqa? Takkatti bajecha takka sii jedhanii asumaa utaalte uumama keetii dubbii isaa jirta bal'isaa jirta. Akkanuma siin jedhan. Ofirraa waan akkanaa dhiisii. An tokkoffaa biyya keessatti wanni biyya keessatti osoo jiraate seeratti dhiyeessa jedheef namni biyya keessa jiru nama bakka jiraatu beeyta.
qaama seeraatitti himannaa itti bantee kassaftee nama hiisifta ragaa wajjin. Fakkeenyaaf as keessa osoo ati jiraatte si kassasuu danda'an har'asi. Tokkoffaa irratti ragaa Yoo akkasii atuu kaffafamuu dandeettaa jechuu barka nama ajjeese. Nama si kassasu dhaban malee. Egaa seerri akkanaa jiraata atuu Jarmanitti kassasamuu qabda nama ajjeesa ka jettee labsaa turte yoo akkasii. Utuu baaliyoon na galchisiin jedha. Aboo namni mudeetaraa kun wal galchiti wal asii gabbuufti amma booda mudeetara kiyya guutuu isinirraa guura. Sii galee miti nama yoo wal galchitan hin buusina. Kana na buusaa kana dubbata. Amma laalla iluu maaltu jira beekta? Hamzaa jeetillee ni jirta. Carraa takka Hamzaa jee karaa kenname. Akka awwaalaa ta'e keessa jira. Dura ragaa xara turellee waan ta'eef mee Hamzaati waan kana namoota hurgufatee fixatu jeetumaan callise. Ammaan tana namoota waan isa keessa jiru hurgufatee haalis maal jee qabbanaa hin gaafatu. Afarso ol baasaa. Eenyu na buuse? Itti deemta qoyta bu'aa. Afarso ol baasaati abooyaan illaa waliin jee namuutu karaa jiruu isaa deebi'u. Karaa gabaabaa yaa'u bareedaadha. Kanarra taa'anii galgala ganama akka dubartii namni gurguddaan kun waliin yaa'u. Nuyi warri mana bane maa inni sila maa ganama darbaa ooltan. Amma muhitii godha gaayis hundi keessan mudeetara irraa guuraara nama hundarraa yoo. Okay, anillee akka mataa kiyyaatti wanni jechuu barbaadu tokko namni tokko wal lolleen duraanuu jira. Garuu immoo ajandaan kun o'ee gara biraatti deemaa jira. Siigalee amma culullee miira keessa gabbaa'eetiin inni dhukaasa bane afarsaan deebisee rakkoo jira kana lamaanii amma silaa karaa tokkoon bakka tokkotti ilaalama. Dhufamee jechuudha. Afarsaan daqiiqaa muraasa xiqqoo waan biisii jiruuf naada waleetiin ture inni dhufaanaan jedhe. Asii hanga afarsalleen dhufee jedhu yaada keessan tartiiban amma arraba dhiisaa namni hunduyyuu ani beekaa walitti dhiisatiin ture hunduu hargufatee hageessu maaliifi kun amma jarri hundi isaaniitu waan garaa qaban geeffataniitiin jiran kana booda namni wal tuqu hin jiru kabajaadhaan tartiiban haasa'ee rakkoo jiru san furre jechuudha. Akkanuma kana miti. Kanaafuu tartiiban itti dhufa Ahmad Curullee asumaan gaafii hawaasni illee si gaafataa jiru gaafii ani illee sirraa qabu. Afarsaa waggaa kanallee ni beekta gaafa lola walloo irra ture san nattuu himatee dubbateetiin ture. Afarsaa yaabada bukkicha yaabada akkasi situ ijoollee teenne gudeechisiise maqaa arsii nyaatta jettee arrabsaa turte gaafsanillee hin callisee bara sanayyee rakkoo miti rakkoo madda rakkoo kana gartee akka marattu waliif faalamneeti jedheetu hin callisee baran ammoo anaa nagayaan garee imoo keessa galee quraana garaasaa jiru tokkokkii laayivii guutuu cufadhee irraa badee kowaasii ilaalu dhiisee miseenjara keessatti galee osoo waa takkan argee viidiyoo rikoordi godhanii natti erganii jedhaatiin ture. Ati maaliif gabbaatee arrabsite Afarsaa? Akka inni ajandaa kana keessa hin jirre hin beektamu hin beektu. Ahmad Curullee si gaafanne. Afarsaan arrabsine boleessoo dhageeffadhu akka itti haasa'e qabaan. Muhammadii nama dhufe kuni akkuma Afarsoo kanaan duraati. Uummata walloo fidaa qalaa jedha malee ofii isaatii mucaan kun waan kana godhuu hin danda'u. Jeequmsa kaasee uummata ibiddatti oofuu deema. Ijoolleen teenna waan kana keessan galina jedhee dubbaddean. Waan biraa arrabni biraa maaltu jira? Ijoolleen. Wayita godhu Muhammad. Hayya. Okay. Ati Afarsaa albaatii akka Afarsaa albaaticha sanii maalii garaa okolee hullatti kaamu goleen jetteetiin akkasitti itti geerartee Afarsaa hin arrabsine akka jettee? Namni gaafa walloluu kaa'atanaa waliin dibuu bara. Dhageeffadhu usme Afarsoodhaan nan arrabsiin jedhee ni jira. Na arrabsaa araan namni kamuyyuu polotika irratti abbaan fedhe dhukkeen irraa kaasa deebiin deebisuuf. Achi dabree namni maatii namaa keessa galee maqaa gasga'u san namaan hin jedhu. As bahee Ahmad irraa dhukkee kaasee na qaxaqqaxee akka fedhe onna darbee ganna darbee onna biraa deeme anatu tuqee anatu waa jedheenii haan arrabsu. Garuu inni anaa miti ka inni waa jedheen achi dabree maatii kiyyatti taree haadha warraa kee akkana ilmoon ta'e akkasii maarreen akkasii jedhe. Akka tasaa ta'e ammoo maqaa isin jalaa dogoggorame intala shaffilaa ta'e isin jettan mucaa shaffilaa nama shaffila jedhamu waggaa 12 argeen beeku. Kanaafuyyuu anni na arrabsu mirga qaba. Waan ani isaan jedhee arrabse irratti garuu an isa waa'ee isaa irratti kamiira keessa na galchee hirriba na dhoorgee ibidda na qabe dhimma maatii keessa seenuudha. Maaltuu dhimma maatii kiyyaa keessa isa galche? Gaafiin kiyya ijoon bakka kana. Okay. Ati Afarsaa ragaxaa Afarsaa hin beektamu hin beektu. Kana duraayyuu haadha namaa xiqqeessaa ture mucaan kuni akkana xiqqeessaa ture yaa ture. Isaa olii namni martuu na raggaxaa oolaan na raggaxii jedheeni jiran maaltu achi dabree ammoo waan akkanaa jechisiiseedha malee na raggaxinii jedheeni jiraati maal gaafii baay'ista.
Ammalal tokkoffaa irratti namni gaafa wal arrabsudha walitti hin dibu miira keessa galtee atillee raggaxamte inni illee deebii wanti deebiseef qaba garuu immoo akka inni gartee yaada isaatti kakaase malee wantoota inni gartee itti dhimma walitti bahattanii waan kana walirraa geettan ragaxaa kana walirraa itti kufsiiftan innis ni qaba addatti jechuudha. Si galee ni dhufa daqiiqaa muraasa booda hanga inni dhufu carraa itti kufi ilu. Galatooma an akka obboleessaa yoo gorte rakni marraan qabu akka obboleessaatti illee arrabsa jechuun takka takka namni yoo tuqee sookee yoo gorfatu garuu akka Ahmad deemu akka sirrii miti maaliif akka inni godhatan kan numaa kanarra amma dubbadhee dhugamaan afarsaan siimatan akka jibaa miti bar siimatee dura mucaan kun maan adda deebi'a sila numaallee goone santu inni mucaan kun yeroo baay'ee yoon keessa hin jiraanillee dhufee na sababata jedhee siimataa ture amma anaan rakka wallolle ani waa'ee birrii irratti waa'ee arraba keessanii inni illee si arrabsee bareeda godhe siiniin jedhu atillee arrabsite garuu waa'ee birrii irratti ana borullee si morma har'allee si morma si dura dhaabbata nama qabsiisaa kayattu nama ajjeesisaa gattu anaan sanirra walitti kaanee jechuudha dhimma biraan Ahmad irraan hin qabu oolugaa dubbata takkaasallee tuqeen beeku waliin walitti hin kalooynu keessaanillee dubbisee hin beeku asumarra arga akkuma takka wal argina garuu bakkiteen anaafati wal dura dhaabbannu gaaris ta'ee badaas ta'ee ilma Oromoo in qabsiisaa birrii haganaa hin qabsiisaa yoo jettu nuti biyya guddatti osoo jirru yoo waan akkasii yaannu gaarii miti. Isaa miti nama biraatu Oromoo biraatu nama fakkeenyaaf nama baay'een arrabsaa oola. Ganama galgala isaa waggaa 3-4 takkaa nama sannaa qabaa Oromoo naa fidaa haadha kiyya arrabsame abbaa kiyya arrabsame naan jedhaan oolu kennaayyuu na arrabsaa oola sa'a 24 kennummaan ka keessaa dhufne kun sa'a 24 na arrabsaa oola. Takkaa dubbadhe katawoo isaanii beeku bar takkaa dubbadhee hin beeku jechuudha na arrabsanii yookiin jibbaa fi ajandaa jedhee bira darbe. Ati takkatti asii utaalte nama naa qabaa naa fidaa ka jettu ati sila mootummaa Ameerikaa kan amma dhiyoo tana namicha Venezuelaa qabe kana moo ka dhufee gubbaan gabbo'ee ga dhufee qabe kana akkasi qabu waddamoo akkatti qabu waddullee naaf hin galle garuu yoo qabuuf deemtee hin qabdaafi miti bar jechummaan sunu ati nama asirra namni si beeku nama yeroo ati isaan jettu nama biraatu ixaa namni si muufata namaa sanii wal lolaan hanganuma siin jedha waa soitan sooshaal miidiyaa irratti eeggadhaa jechuudha fakkeenyaaf namni si beeku gabbaatee ati waan barbaaddeette amma akkana jedha namni kunii siin jedha namni si mormuun jira ka sappoorti si godhullee jira ka si mormullee jira akkasumatti achi deemte dubbiin maal taati ni babal'atte atamma osoo mucaan kun waatee ati nama gumaati akkuma siimaan adii kun uummata irra siima osoo inni waa qabame waatee siitu nama waliin mufataa jechuudha atuun godhin akkuma tasaa haasawate waan namni si beeku ati waa mucaan kun waatee simattu itti gaafatama jechuu barbaadeetan kana waan jiru anallee osoo ta'e akkasuma adii lafa jirtu kanuma jechuudha namni wanni si mormee dubbate waan kana waan maa birriin jedha namni asirra arrabsamu bara si caalaa ka arrabsame ati bari si nagaa si gaafatanii yoo namni waliin arrabsine nu bara waggaa 4 warra asirra jiru kunni warra akka Hamzaallee arrabsanii quufamee jira mee warra kun tokko tokko ofirraa deebisa amma kan amma dhiyoo tana wanni walanii peentee godhanii hin deemne maraachanii jechuudha uummatummaan Oromoo kun dhiisanii namni asirra madaa hin qabne jiru garuu obsee deema takkatti jecha takkatti nama tuucaasii ol kaatee yoo loltu gaarii miti ofirraa dhiisi waa'ee lolaallee keessan seenin obboleessoo yoo dandeette nagaa buuse yookiin irraa fagaadhu uummata kanarraallee galata hin qabdu namamaa wal lolte deebite akkan waan nama keetiin namuma qara wal kabajuun kabajaa walii dhabaa deemta osoo waa jettu namarraa meeshii wayita nama gootu warra asirratti tiktookii ati nama si beeku namni si mufata dhugaase waan ati jettu yoo hagan akkana lole kana nama kana qabsiise kana teettee dubbatte namni viidiyoo malaala malee keessa arguu hin jiru yookiin ammoo haasawuma haasoyte normaali namni sanii si mormu sanii si mormina kawaa'ee birrii ambarullee si morma arrallee si morma an sana ana kanaa waliin na dhufte malee an rakkoo sirraallee hin qabu takka atuun beeku dubbadheen beeku waa'ee birrii irraatti ati geennan bakka birrii biyya alaa jirra bakka birrii san geennan achirratti wal dura dhaabbanna arrallee bolullee yoo akka obboleessa gorfachuu barbaadde gorfadhu dhufteeyyuu keessaanuu osoo gorsitee dhayitee si jalaa nama wajjin haasa'uu dandeettu jechuu barbaadeeti. Akka biraazilii gorfachuu danda'a. Asirraa gabbuufnee nama dhiise booma gorsinee malee ofiin asirraa deemeeti miti farsa. Eeganni deemee achi dhayitanii tuttuutanii nuu deebi'ii itti sirbitanii nuu deebi'ee sabadde jedhaanii jirtan isin. Lola kana keessaa sabaddee deebi'ii nuu jettanii sirbaa yoo isin jirtan ammoo waan akkasiin feenuu jechuu barbaade ani geeffadheera. Akkasii walii araarsa jara yoo jiraatte walii araarama akkanuma dhufate dubbina suma dhufate. Okay, thank you. Ramza dubbadhu yoo dubbachuu hin dandeenye immoo baay'ee itti hafuuf. Ayi keessa jira kuma lamalleen eegamaa jira. Tokko balaan isarraa ka'e. Balaa Maammadi. Dubbadhu.
Okay, baalii yoo tukufi. Galatooma jecha wanni guddaa yoo furmaanne bareeda. Wallahi Ahmad Culullee dhufuu keetiif galatoomi jecha wanni guddaan sitti immoo akka nama tokkoo jechuudha akka obboleessa sirratti kaatitti. Wanni kun yooma furmaata argate bareeda siifillee sii galee. Gina wanni sitti immoo wayii maaltu jira beektaa obboleessa kiyya. Wayitii waa dubbattu yookaan ammoo wayitii waa haasoftu akka nama baratee yookaan ammoo bu'aa bahii baay'ee keessa bahee ay dhufee duuba san garagalii yaade si galee hafarsoon amma ati akkana jettuun kuni nama dubartii islaamsisaa ture wayita ijoollee waltumtu si galee nama gara islaamummaa nama deebisaa ture nama miidiyaa irra dubbatamaa ture hafarsoon bakka kana hin jiru si galee dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemuu wayyaa hafarsoon jecha gara siin jedhee bareeda siin jedhee osoo hin ta'in hafarsoon bakka kana hin jiru ijoollee walloon beeyti arsiin beeyti muluun hafarsoon beekan si galee hafarsoon bakka kana keessaa bahee jira. Gin wayita jechi akkana namaan jedhamu wanni wayii tigistii si fixachiisa bar jechi siin jedhame kun osoo hafarsoo waan biraa jedhee si arrabse gabbaateen dubbattu gin wanni kun hinkanii si tuqe si galee hinkanii jechuun makiinaa wayita karakiinoo cabsuun beeytaami qiiqeedha bar si galee karakiinoo si tuqe wayita karakiinoo si tuqe akka mootareetillee aartee fuun jettee gabbaata hafarsoolleen arrabsitee dadhabee jennaaniin si gabbayee lipsi godhe si galee kilaash ba kilaash noo jedhe guunu shugguxu ba shugguxu si galee kanaafuu ati waan deemturratti ka ammaan dhumata si galee nuti ijoollee biyya takkaati si galee nuti ilmaansi komandooti ka ammaan dhumata hafarsoo wajjin haasofitee fixuu dandeetta. Of fuulduraafuu si mubaarak baalee jala jiran si galee isin lamaan akka ijoollee baaleetitti gadiin nuteettan dhugaarsitti himaa. Dhaabaddaa akka nama baratee taa'uuf duuba deebi'aa yaada. Humantaan ibiddanii miidiyaa kanarratti xabgootan gaaf durii Kadiir Martuu hidhamee jetta. Kadiir Martuu kan bira jiru. Viidiyoo sirra dalagan Kadiir Martuu guyyaa san bira jira. Poolisni wanni doktorri wanni harkaa fuudhe jette silkii Kadiir Martuu kan bira jiru. Waan akkasiisan sappar seenaa jettee fiddeetiin miidiyaa kana gadi hin dhiisin. Mataa ijoollee ilmasii komandooti nama beekamaa nama asirratti namni jaalatu. Nama seenaa baay'ee dabarsaa ture. Nama Haaji Alootti dawwalee akkas godhe. Ati nama seenaa qabu wayita seenaa akkanaa kana fidaniitiin dammoo sirratti laxxafan. Waan fokkata arsillee si guba. Jaartii teellee mana guba si galee dubartiin Awurooppaa kanatti hin beeyta. Tarabbi namaa qajeelte malee tee rabbi si qajeelche yuuta mana hin baane. Hin beeyta waan Jarmanii kana keessa deemaa jiru birookiyyaa. Kanaafuu waan jiru duraa duuba eeggadhu Awurooppaa keessa jirta. Suudara biyyaa akka hafarsoo san badoo keessa hin jirtu sii galee hafarsoon nama tikeetii qabu miti sii galee ati nama waan biyya ulaagaa biyya kanaa guutettee taa'u. Kanuma siin jedha obboleessa kiyyan akkuma obboleessi kiyyaa siidhaamaa kanaafuu gara furmaataatti deemaa. Dhaabadhu ilmaan baalee ijoollee irraa. Kanuma ajandaa keessaa gali. Thank you so much. Thank you. Galatoomi baalii yoo kiyya. Okay, Muhammad Abdallah. Muhammad. Kana tokko kabalaan dhale. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti kufi atillee nama Ahmad hin balaaleffaturraa inni arrabsa jettee yaada kee asumaaniin gaafa irraa qabdullee waan barbaaddetti kufi. Karra kana fayyadamu. Ani ta'isaa irra kuteeti jechuun irra kutee amma ittiin heddummeessin horii isaaniin gaafadhu waan gaafadhuun qabu isa. Irra kuteefani. An dhiiseef an dhiyeellee naa dhiisuufi. Aye, aganuma. Okay, soorati kofi. Wallahi garaana nyaate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan. Maal garaasi nyaata balaa kana guutuu namni dhale si sababii keetii gabbee si malikata dhee afarsaa lammaffaa jedheetiin afarsaa akka maqaan dhaame bara. Maqaa keetiin viidiyoo kee irraa balaan bu'e. Maal goona irraa deebin irraa akkuma inni dogongore anillee dogongoree yaa jedhuuti dhiisa bas dogongore bas isa olee hin jennu irraa deebi anillee dhiifama gaafadhe akkuma inni gaaf dura dogongore anillee dhiifama gaafadhe kalaas inni illee ammootu akka jechuu sana anatti qalate bas dhiisa amma irra kunna tiyyaruma kuta. Eegaa callifte galatooma hundi keessanuu carraa naa kennuu keessaniif yogguu akkatti wal geettanii walillee loltanii walitti illee araaramuuf teettan baay'ee namatti toltanii jeneraaltichallee ol baasatti waliif fixa jenna kaanumaa waan jennu hin qabnu kanuma namoonni hedduu waan dubbateef akkattuu wal geettanii yaada keessan furatu waan gaariidha jedhaan akka kiyyatti fixadheera usme. Hayyee galatooma ulfaadha amma na dubbata tokko yaada hundi isaaniitu dhiyeessaa jiran waa'ee araaraati malee waa'ee wal qabdee wal haafidduu tarkaanfii walirratti haa fudhattu gochi Ahmad godhe kuni gocha sirrii miti jedhanii namni hunduu dhaabbatu jira. Nullee kanuma jennee Ahmadiin dura dhaabbannee anoo mataa kiyyaatitti fakkeenyaa fi anama hafarsaa wal beeynanii
bakka inni jiru beeka dalagaa kana naggalchee naannoo kiyya dalagaa ijoollee keenya wajjin dalagaa si galee waa hunda bahaa gala keenya wal beena jechuudha ulaa hunda garuu immoo wanni kun gaafa dubbatameetiin hafarsaan gabbee dubbatullee biruma turellee anillee waanuma kanaa gaafa akka itti arrabsanii turan viidiyoo san argee viidiyoolee hedduu argee anaa kan sheer irra godhaa turan anillee isarra sheer godhaa ture si galee maddi rakkoo akka jiru dhugaa yoo dubbanna taate Ahmad Hafarsaa yeroo hedduu itti deddeebi'e. Yeroo hedduu itti deddeebi'ennaan Hafarsaan obsee san boodan ofirraa gabbahee ofirraa waan garaa keessaa qabu aarii duraan qabu san hunda fayyadamee haleellaa irra raawwate. Sanirraa kan ka'e balaan kuni hanga kana qabbu jechuudha. Ahmad atillee Hafarsaa osoo beeytu sooshaal miidiyaa irratti ni agarta. Yeroo hedduu isarraan ittiin mammaayitaa namoonni hedduu wayitii balaa kaasan maqaa isaa ittiin fiiganii keessattuu baay'izabuu ijoolleen keenya gaafa rakkoon tokko ka'u namni tokko waan tokko gaafa keessaa bahee dhiisee jedhe wanni sun akka jibbisiisee karaa hin taane ta'ee xariiqa san gadhiisee keessaa bahe namni si galee xariiqa ta'u yoo taate namuyyuu irraa bahuun barbaadu jechuudha. Sababii sanirraa kan ka'e balaan kun bu'e. Amma atillee Ahmad Culullee tokkoffaa irratti wanna dalayde suni dogongora akka ta'e ni beeyta atillee. Yoo beekatuma kan gootu taate malee mucaan kun biyya kana keessa jira shurxaan qabuu danda'a aramni ajjeesuu dandeetti yookiin immoo namnummaa harkuma oromootitti du'uu danda'a waan barbaade ta'uu danda'a namni biyya namaa kana keessa jiru waan kana guutuu yoo namni kun waa ta'e bor itti gaafatama dirqama si fudhata maaliif sagalee keessuun takkittii wanni waraabamteef jecha san waan ati fayyadamtee namni Hafarsaa qabeenaa dhiyeesse akkana godhe jetteef jecha si galee kanaafuyyuu Hafarsallee hin dhiyeessina Hafarsalleen haa dhufu isin lamaanuu asumatti afoon jennee dubbii teessan finne yoo deemne akkam jetta Ahmad araara kana fudhatta Ahmadatti Hafarsoo fiddee waan naan jedheef hin beekne maali araarratti yaasuuf Abboo dhagaye Usmiyye Hafarsoollee hin tuqin atillee Ahmad nagaa keetiin jiraadha. Araarri waa xiyyiitii walitti hin tokkosne. Ahmad ammoo yaa garaan gabaabaan kana Ahmadillee qabsoo fi itti fufee akka tasaa rakkoon jiraate qabsoon numa deebiti. Kanuma jechuu barbaada waa nama wallaalaa ta'anii bingaa bakka araara maali maal goona bakka adiisan yoo barbaachisaa ta'e keessaa waliin finne araarsin. Iluu bari ni jedhee bara araara dinne. Oo naa gaafadhaa ta'e. Araara dinne bar fidaa naa gaafadhaa jedhee. Fidaa fi kaa. Fidaa fi. Fidanii haa gaafataniif akkas. Usmiyyaa fidiif kaa. Qoy itti dawwalaa baqa. Naa fidaa de malee hin dinne hin yee fidaa. Dubbadha hanga sanii Hafarsaa dawwalaa. Yaa akkasii wallahi Hamzaaleen ajjeesaraa Sudaan kenna leenci baddaa baalee asumaanuu si dinqisiifachuu barbaada Hamzaa kenna. Hanga sanii dhagayaa tokkoffaa irratti Hamzaa fi Ahmad Culullee walii araarsaa. Hamzalleen rakkoon qabu dhiis ka jira. Bubbanii turan afoo ilaalaa walii araarsaa. Usme itti dawwaliitiin ka jira rakkoon qabu jarri lama walii araaramte eessa wal fiddii miti amma wanni guddaa yaa waluu Ahmad dhagayi naafi Ahmad rakkoo takka hin qabnu walirraayi. Ahmadi akkuma Hafarsoo bara guutuu arrabsee Hafarsoon aaree gabbee hijaanii Ahmad waggaa kana guutuu Ahmadumaa Hamzaa malaaxaa maarreedhaa jiruu kadhataa jiraataa ismaa jeenaa raasoo argaa jirti hunda viidiyoo muraniiti samaaluma ta'e dhiiroo jiidhuman viidiyoo aljee bira kutaa ani dhimma tokko illee irraan qabu waan inni viidiyoo narraa haasa'uuf hin beeku gisee hunda ajandaa wayii dhufa inni xulluf jee dhufe Hamzaa jiiquu maarreedha numa ja'a takka ana Ahmad jiru viidiyoon takka miidiyaa kana gubbaan jirtu dhiiroo maaluma jeetumaan ignoor godhee bira kutaa amma Ogaa inni kana Hafarsaa kana maqaa Hamzaa bakka hunda dha'u eegale kana viidiyoo ijoolleen isaa waayettu kanaan bara isaatu akka nu godhe isaatu akka nuti qawwee binnu godhe maallaqa walitti buusee guruppiin ijoolleen hin jenne viidiyoo saniin fuudhee maxxanse. Amma inni isaan maa viidiyoo itti maxxansitaa jee daranaa ammaas Beljeefa. Dur na tuttuqaa ture fuudheetiin viidiyoo san maxxanse yaani nama baay'ee bira geesse viidiyoo nagaan maxxanse. Sanii fi viidiyoo tiyya maxxansa ammaas jee lola jalqaba ifumaaf dhufee galgalaa ganama maqaa kiyya kaasee ajandaa wayii dhufnaan maqaan Hamzaa keessaan badu warri kaayiroo kun qabnaan maqaan Hamzaa keessaan badu saboo maaluma rakkate kanarraa jeetumaan hagas reefu dubbadhe malee an dhimma tokko irraan qabu akkuma dur usettiin usee deeman ammallee waan takka waan biraatii miti gama kiyyaan gara takka rakkoon hin jiru fidaatuma isaa walitti araarsa.
akkasuma wayya yoo dheeraan sun Kissiin baay'ate akkam kissiin xiqqaamta too akkas akkas. Kijibuma saniin sammuu si hadoochee jira bakka asii taanaan dhaggeeffattee mire. Kanaafuyyuu kijibuma san dhaggeeffattee sammuun si hadoode maa dhaggeeffatta duuba ka kijiba ta'e. Kallee hin jiru. Wanti ati na gorsitu takka illee hin jiru kun anaaf gorsaa miti ati xilaata biyya lakkoofsa tokko. Ramzaa dhiisii irra kuti. Waa hunda nagarraa bara. Rakkoon hin jiru garuma feeteen kottu. Amma dubbii gara biraatti hin deemina. Abboo dhiisii waggaa Ramzaa Garuma sitti toleen kottuu siin jedha obboleessu. dhiisii waggaa Akka Ramzaa. jiru namni as keessa jiru kun marti xilaata kiyya bara. Garuma feetanii Bakka kotta. amma dhiisaa bakka jiran. Abboo dhiisaa mee Mubaarak Baalee dhufe Mubaarak Baalee haa dubbatu. Daqiiqa. Ramzaa dhiisii. Ramzaa dhiis Mubaarak haa dubbatu bakka dhiisee abboo Mubaarak dubbadhu. Carraan qabu Mubaarak. Akkam jirtan nagumaa hundi keessanuyyuu baga nagalchitanillee Ahmad Culullee ganamallee. Okay. Ganamallee Ahmad Culullee xiqqoo waliin dubbadhee ture dhaga'ama sagaleen kiyya. Yen korrisa yerfooni. Haadha nyaatu. Ni yeelaal eeshi daqiiqaa takka qofa. Obboleetoo nagaa jira yaada keetti buufeeti. Amma dhaga'ama. Hin dhaga'ama itti buufe itti buufe. Okay. Look, yeroo hedduu maa inni rakkoon nama kennaa jarjarree miira keessa seenneeti waa tolchinatti waa balleessina. Ganamallee waa jedheeni ture na dubbisuu hin dandeenye mana isaa keessatti miira keessa waan seeneef gassi darba homaa manaan jennaanuma irraa gabaabadhe. Jalqaba afarsoo inni illee hin tuqee lachuu wal tuuqe namni yoo wal tuqe waan fedhe waliin jedhee wal arrabsa. Yoo inni na arrabse anillee isaa arrabsachaadha. Kanaaf namni gaafa lola keessa seene gaafa miira keessa seene waan waliin jedhu laallatu. Afarsoon akkas naan jedhee isa qabaana akkas godhaa isa akkana godhaan hin taatu. Maaliif kalee rakkoo keessa afarsoo wanni nuti lolluuf afarsoo wanni nuti ganamaa galgala arrabsinuuf dheengadda miira keessa seenee waa dubbatee santu agarraa rakkoo ta'ee nu keessa deemaa jiraaf akka namni biraallee waan sanirraa baratuuf malee afarsaan diina kenna ta'ee yookaan ammoo badaa ta'ee wannaafi miti. Namni gaafa miira keessa seenee namni si jala deemee komantiin hooyihoo siin jedhe waan hin taane dubbatta. Kanaaf gaafa achirraa akka hin dogongorreef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Wanni taree jira. Gaafa inni afarsoo arrabsa afarsoolleen deebii deebisa. Deebiin sun si aarsuu danda'a. Aartee miira keessa seentee naa qabaa akkas naa godhaa akkas godhaa jedhanii dubbachuun sirrii. Ahmad akka kaleetii miidiyaa irratti labsii godhaara. Ganamallee itti mee jira. Kun sirrii miti. Atis yeroo takka miira keessa seentee dubbatte sigaa guyyaa guutuu sanan dubbachuu hin qabdu. Gowwaa takkatti arrabsanii ofii deddeebi'ee of arrabsaa oolaa Oromoon jettu san ofillee hin godhini ilmoon kee ta'uu ofitti atiin amantaa mootummatu siin beeka. Yoo akkasitti ofitti amante wanni si lolchiisu wanni si boochisu hin jiru dhaabbadhu. Ka kanarraa fi ammoo nutummaan walitti duuluu kana yoom dhiifnaadha. Nu ilmaan si komando ilmaan baalee ilmaan ganda takkaa sana. Iluun Ameerikarraa haa dhufu san isaa wajjin mana yaalaa deemnee ragaa qabatamaa mucaa abbaa inni jedhee galchina. Iluun Ameerikarraa. amma nagaa barbaadammoo lola barbaaddan amma callisee dhiiseera waan dubbadhee bara darbe. Jarmanii koottu baasaabora qabadhu nama shaffilaa qabadhu koottu daa'ima teessanii fudhattanii koottu. Tulullee nama dhageeffadhu naman. Lola barbaadda jechuudha. Dhimma sirraan qabu. An ammallee siima. Afarsoo qabsiisee oottee nuu walitti dhuftaa siin jedhe. Sindiis kanuma. Iluu bar rakkoon jiru maali beektaa? Furanni sii ta'uu dhiisi yookaan ammoo gabbaatee ati feemasiidha.
jecha badaan jedhini. Nun waan jechi wallaallee si miti. Afarsoo bira dhaabattaa anallee lafarratti namni na bira dhaabatu kumaatama jira. Koottu ati Jarmanii mucaa keessa shafila qabadhu koottu. Jarmanii maa nama si bira jira barkeenu. Mee haasaa godhaa. Bulle bakka maraa nama qabnaa. Koottu siin jedha anis akkasuma nama qaba atis nama san qabadhu gurbaa kee shafilaa ka jettu qabadhu koottu daa'ima teessan taqabbaladha koottu. Iluu in fudhannaa yeen fudhannaa Ahmad in fudhannaa booda fudhannaa haa dubbatu mucaan. Iluu na dubbisi iluu atis nama guddatti si beeyna yoo an dogongore na waliin dogongoruu hin qabdu yoo ani baalage na waliin baalaguu hin qabdu ati nama sirreessutti si beeyna ati nama gorsutti si beeyna tasgabbaa'ii dubbadhu dhimma kana asirratti osoo hin taane lafarratti illee fixuu dandeenya wanni an jechaa jiru ammallee irra deebi'ee ganamallee Ahmad itti meera. Fafarsoo osoo balaan fedhe bu'ee namni qabuu danda'u hin jiru. Mucaan bakka fedhe akka lootiitti akka bofaatitti dhakaa jala bosona jala jiraata. Yoo tara mootummaan Su'uudii gubbarraa marzii itti gadi roobsee ajjeese malee namni namaan isa qabuu danda'u hin jiru. Osoo ka danda'amullee taate dhiirrummaan itti siiqee afarsoo afoo dhaabatee qabu hin jiru. Simple as that. Dhugaan jirtu tana. Kijiba namni asirraa deemee amma ganama mucattiin takka bira teettee amma culullee anatu sii qaba. Kijiba namni miidiyaa irratti oofu kana dhiisa. Raafamuu miti obboleessa wayita namni dhugaa dubbatu. Qabamuu baate. Hin qabdu. Raafamin akka beeraatti taate. Dhaggeeffadhu obboleessa kiyya raafamuu miti wayita namni dhugaa dubbatu namarraa fudhadhaa rakkoon keessan barkana. Hin qabuu hin dandeettu qabsiisuullee hin dandeettu siin jechuu jira. Yoo dhiira taate ammoo lafarratti gadi qabiitii waan goote godhi dhiirri ol bahee miidiyaa irratti hin dubbatu. Wacni ati guyyarraa miidiyaa irratti waccu asirratti baatee wanni ati gootu namuma si jibbisiisa nama sitti duulchisa malee atillee gootummaan argattu hayyummaallee argattu isallee qabuu hin dandeettu duulli nuti ammoo asirratti walitti goonu kun nurraa hin bareedu. Wanni ani dubbataaru kalee dheengaddallee nuti ufii walitti dhiira malee nama biraa ofirraa dhoorguu hin dandeenyu. Beekaa kennaa fi wallaalaan kun sitti ma ila mubaarak dhaga'i. Bakka boodhiisi ani ayya. Mubaarak. Tokko farratti namni ammas keessa Ahmad Culullee ani gaafata akkasii gaafadha. Ati waraqaa paaspoortii qab Jarmanii qabdaa miti. Ani paasapoortii Jarmaniin qabu ati ka Ameerikaan qabdaa kooti. Dhagaa hin qabda daqiiqaa kudha sa'a shammoo jaati dhaqiiti ufii qabi maal gootaa birrii baafta birrii saniin karaa filaayii godhi. Ani bari osoo bakka inni jiru beeke rakkoon qabu. Warri kun akkamitti beeka ree warri kun akkamitti beeka dhaqiiti ufumaa harkumaan qabiiti fidi gaabsan sitti hin dubbaddu kanama haasoitu. Dhiirummaan kana bakka galatoomi. Tumante dhaqiiti qabi. An sirraa dhimma hin qabu. Ani waan ati jettu inni mormaa siin jedhe. Maana mormitaan jedhin atillee amma fakkeenyaaf afarsoo waa jettee afarsoon si arrabse maana arrabsitaa jetteen afarsoollee maana tuqee jedhe anillee jecha ati jette san mormuu mirga qaba waan ateetti sun waan sirriitii miti nama baay'ee si mormaa siin jedha akkuma komentii ala deemanii intallee sii qabne intala maaltu sii qaba bakka hojiitii iyyuu hin baatu kana wajjin hin rakkatin ufii dhaqii gaafsan sitti hin dubbannu tikeetii muradhu birrii namaa kafaltu saniin dhaqii qabadhu yoo dandeessu maal gootaa tiktookii rabbashna. Bakka kan ani mataan kiyya bara afarsoon arrabsa. Afarsoo mucaa mataa shurrubbaa irraa goraa mucaa wallaalummaa akkana godhaa. Itti wannan jedhina. Jedheen arrabsa ani mataan kiyya. Ahmad miira keessa jirta. Miira keessa Sooshaal miidiyaa irra turtee miira keessa jirta. Ofirraa gabaabsi dubbii tana asuma fitti waan kana keessaa bahi. Dhaabat obboleessa hanganuma jedha. Nuyin oofaa yoo jette ani hin beeku akka mataa kiyyaatti. Asuma osoo gabaabsitee dhumatti namni aga wallee asuma ofirraa fitti keessaa bahe. Jaartummaan jennee sila reeftan amma afarsoo kan jennee manni maal Ahmadu lolaa jira bara afarsoon kabira Ahmadu irra deemee lolaa jira bara. Aboo dhiisaa rabbi jedhaati booda amma jaartii aree wallaahi gurbaan kun namni Awurooppaa kun aarii hin danda'u jedhan. Ani na dhageeffadha jaran. Amma namni as keessa jiru kana keessa namni waan an jedhu kana na deeggaru tokko illee hin jiru. Ani kana sodaadhee gadi hin buune takka jedhu. Ani yoo har'a lubbuun tiyya duute ijoollee hedduu as keessa jira. Namoota dhiiga kiyya baasu hedduu jira. Ani kanarratti aarsaa ta'uuf qophiidha. Isii tana jala sarara isin hima. Jeesun jiru fi aartee fakkeenya dhageeffadhu. Ammumaayyoo namatti ajjeesaa raayyoo deebitee nama ajjeesa jedha ammumaayyoo amma namni ajjeesa. Fakkeenyaaf dhageeffadhu ilu ani isin tuune dhufteetii narratti duutee jireenya kiyyas keellee anaafatillee takkatti wajjin bannaa jechuudha. Ati koottu takka jedhe. Ajaa'iba wallah. Meena jala naasa'ina ani miidiyaa irratti akkuma isin agartan kana kophaa isin hundaan taggalaa jira garuu kophaa hin jiru tokko jedhe lammaffaa ani haqa kiyyaaf falmachaa jira
maqaa daa'ima tiyyaa haadha warraa kiyya waan hin jenne naan jedhame falmachaa jira. Kanarratti dhufee iluun na arrabse. An iluun tuune jecha inni dubbatee na gaafateefis deebiseefii jira. Namoota shaffila, ijoollee shaffila waggaa 12 takka waliin jiraadhee hin beeku. Ijoollee shaffila miidiyaa kanarraa badii dalaganillee hin beeku. Hawaasa shaffila nama miidhanillee hin beeku. Hawaasni kun hawaasa kiyya. Asiin hambeentuu daariidha. Uummata koloobaati. Asiin uummata kenna. Hawaasa kanarratti anshiran xatu. In jennelle rabbii kiyya kakadhe jiran viidiyoo kiyya dhageeffadha. Iluun dhufee na arrabse. Osoo anarra dhufee iluudhaan maatii isaa yookaan haadha warraa iluutiin daa'imni kun keetii miti haati warraati akkanaan jedheeni waan kan akkamitti madaalee inni dhufee na arrabse. Kuni maal agarsiisa? Iluun mataan isaa haqa faana dhaabannee dhara faana dhaabbatee jechuudha. Isin galee ani har'a miidiyaa kanarratti namni sababa polotikaatiin ilaalcha garaagaraa qabna kun abaa'oo deeggaraa kun kaafaa'oo deeggaraa kun bilisiginnaa jedhee wal gara gorree wal arrabsaa turre. Afuuftuu naan jettanii akkas naan jettanii kanaaf takkaa isin komadhee jira deebiillee isin deebisee jira deebisee hin jiru. Mucaan kun har'a ol ka'ee jaalalle mati jaalatu takka hiriyyaa keettu akkas godha osoo siin jedhee waan baay'ee natti dhagahamu. Wanni kana keessa na ajaa'ibe ani ijoollee mashaffilaallee wajjin jiraadhee hin beeku. Hawaasa shaffilaallee maqaa kaasee hin beeku. Mucaan sun maqaa kaafnaan uummata shaffilaattu akkas godhe ijoolleen shaffilaatami jedhee waan akkasii gaafadhe malee tarii inni maqaa biraa nama biriin yookaan ijoollee wayii dhaga'ee anasee akkasitti jechuu danda'a. Naan galle maaliif ijoollee uummata Itoophiyaa ilmaan sikkoo keessaa kutaa Baaleef Arsii keessaayyuu maaliif akka inni shaffila maqaa dha'e naaf hin galle kun anaaf gaafiidha. Haati warraa kiyyas anis ijoollee shaffilas miidiyaa kanarrattis hin beeku ijoollee shaffila baalaqee illee hin beeku deebisee ammoo ijoollee miidiyaa irratti illee nama miidhanii badii dalaganillee hin beeku. Wallaahi kun ammoo dhugaa jiru. Deebisee ammoo miidiyaa haasaa guyyaa har'aa laayivii haasa'e illee mubaarak fa'a baaliyyoon fa'a dhageeffattanii turtan laayivii kiyya. Jedhee jira waa'ee uummata sanii hin dubbanne jechuudha. Ani hafarsoo irraa haqa kiyya barbaada. Jecha kana maaf naan jedhe warra biraa dhabe. Waan kana caala isatti tolu dhabe maaf kana naan jedheedha malee ani miira keessa kana galchee akka amma isin gamaa gamanaan ijaaramtanii guruppiidhaan yookaan tokko taatanii harka na kennachiisuudhaaf yookaan ammoo na roorisuuf deemtan san. Amma himee daqiiqaa takka naa kenna. Amichoo daqiiqaa takka naa kenna. Guruppii siif ijaarraa qoy abdii colillee rabbii jedhu. Ilumee na dubbisi daqiiqaa takka. Amichoo Ahmad si jaalanna afarsoon gaafa laayivira taa'ee akkas jedhu ani isa jala jira ana mataa kiyya. Jaartii isaatu ijoolletu salaa jedhaa ture ana mataa kiyya astagfirullah lazim. An kolfaa ture jala taa'e sila waan inni manni jechuun anatu waa jedheeni anillee laayivii irratti waa jedhee jira saniif deebii naa kennuudhaaf dirqama naa arrabsuu qaba sii galee ati maaliif akkana siirees ana mataa kiyya naan jedhee jira barana mubaarakiin jaartii isaatu ijoollee teennoo tokkos godhaa ture jedhee laayivii san irratti dubbateet booda sillee itti fide. Ani miira keessa jiru miidiyaa irra jirta gaafa miidiyaa irra jirtu nama arrabsitaa namni illee si arrabsaa maaliif sadarkaa kanatti sadarkaa du'aatitti akka lubbuutitti gadi qabattee xooxeffatta ilmooleen tee tayuu ragaa qabatamaa DNA itti qabda yoo hin qabaatin illee deemiiti yaali laalchisiiti ragaa fidi kun kijibannarra kaa'ame ijoolleen tiyya DNA kiyya qabdi jedhiiti mul'isi ummata tuuyyuu dhugaasee. Dhageeffadhu sitti maali? Na dhagaye obboleessoo ani dhimmi kiyya kanaa miti ati wanni takka siin galu mubaarak ati dubbii baay'ee keessa deemtee haasofta. Ani dhimma DNA minaamina daa'ima kiyyaa fi haadha warraa kiyya irraa osoo shakkii qabaadhee waliin hin jiraadhu viidiyoo laayivii irra guyyaa irraa dubbadhe. Lammaffaarratti waggaa 12 an haadha warraa tiyya Jarmanitti hin jaalanne. Suudaanitti wal fuunee Liibiyaa keessa waliin turre Itaalii wajji turre Jarmanii wajjiin seenne Jarmanii keessa eega seenne waggaa meeqa booda ilmoo argadhe. Takka jedhe. Seenaa yoo siif himuu barbaade. Lammaffaarratti maqaa ijoollee shaffilaa amma gurbaan kaasee itti maqaa na balleesse kana wallaahi ijoollee shaffilaa takkaa wajjin jiraadne ollaa kiyyallee rabbi fideen beeku. Waanuma ajaa'ibaa keessa jiraachuu danda'an ijoolleen shaffilaa fakkeenyaaf akka baaleetiitti naannoo kana keessa jiraachuu dandeessi. Garuu ijoollee akkasii baalagummaa qabdu yookaan ammoo naannoo kiyyaayyuu jiraattee xirixxirima keessa yookaan shakkima keessa sammuu kiyya keessa wanti akkasii hin jiru. Kana hawaasni bal'aan kun akka dhaga'u barbaada. Mucammaan kun maalumarraa ka'ee uummata shaffilaa kana maqaa kaase. Tokko kana daa'ima jalqabaa gaafa inni jedhu daa'imni jalqabaa tuntami. Ani jaartiitii Jarmanitti hin baranne karaa guutuu wajjin dhufee ifaajee bu'aa bayii keessa tabarree wajjin as kenne. Asitti isa dhufne biyya faranjii keessa namni jirtaniin beeytanii namni martuu haadha warraa isaa waliin ta'a. Dubartiin asitti yoo jaalala kee hin qabaanne gaduma baatee si biraa deemti malee sirratti illee tabaalatu hin jirtu parsantii guddaa jechuudha yoo sanuma dhiiruma mara dayyuusa wayii ta'e malee jechuudha.
hawaasa hundaaf wanni ani ifa godhuu barbaadu. An kanarratti ragaa qoradhuu manaamina waan isin jettan kanarraa habbaa takka haga xurii qeensa kee jalaa qottuu kana daa'imman tiyyaa fi jaartii tiyyarraa shakkii takka illee hin qabu. Kun ammoo dhugaa jirtu isin himuu barbaadeeti. Jechi inni na aarsee arraba dhabee jecha kana naan jedhe waan na arrabsuun dhabee kana keessa galee maalirraa ka'ee jecha ijoollee shaffilaa fidee as darbe. Inni ammoo akka nu badhutti dubartii wayii ta'e inni beeku jira ijoollee shaffilaa ta'uu dandeessi mucayyoon waan akkasii sun jiraachuun mala yookaan daa'ima biraa qabdu takaatee daa'ima biraa wajjin nama heerumte wayii jiraachuu dandeessi. Biyya faranjii kana keessatti ammallee nu arrabsaa dubartiin hedduun ilmoo qabaatee namatti heerumtu jirti. Waan akkasii sanfaa gurii waa dhaga'ee ammallee nu arrabsaa dinaa qabee oofuu danda'a mucaan. Kanatu na aarse ana qakiyya barbaadachaa jira malee afarsoo ajjeesaan jenne naa qabaa jedhee jira. Qabamee ammoo achi booda sawwaan ta'u walumaan laallaa jechuudha. Kana malee anka jedhee akka amma hundi keessan osoo dhugaa argitan osoo haqa argitan isa faana dhaabbattan kana kuni baxaamitti waan nama gaddisiisu jireenya akkam nagaa jirtanii mee amma takka obsi takka dubbanna mee aboo usume bilisaan dubbachuu dandeenya dubbadhu rakkoota kan qabu yaada kee ibsadhu arrabnummaan jiraatin Esheye. Lola amma duroo deemaa ture irrattis ni beeyna. Fakkeenyaaf Arsii fi Walloon gaafa wal lolaa turanii amma culullee nama adda dureedhaan waan san lolchiisaa ture. Fakkeenyaaf akkamitti yoo jettan nama lola yoonii fi nama shan qabdan nama shan qabaa fida yoo gurrarraa muran harkarraa muran harkarraa muraa jedhee afarsoo faa qaceelchaa ture. Lolaan afarsoodha lolchiisaan ammoo amma cululleeti. Amma ammoo afarsoon waan kana keessatti hin hirmaaddu ani nan laallatu lolli kun nan barbaachisu jedhee dinnaan amma culullee gabbehee arrallee boohaa jira. Maaliif boochaa yoo jennee jettanii gaafattanii fakkeenyaaf akka yaada hiyyetti akka yaada jaalibsatti maaliif afarsoon kun kalee lolaa ture arroo maaliif hin lolleedha. Afarsoon kalee abdii bilisummaa faa qaama kiingii faa Umar Walloo faa lolaa turanii wajji lolaa ture arrayoo maa jara san jala hafa jarumsan tun mallee lola keessatti deebi'ee san yaada qabana fakkaatti akkuma kalee ammaas qawwee bitaa fi ture wayinillee gargaarsisaa maallaqaanillee bira dhaabbataa turetti maallaqa kiyya kalee si bira dhaabbachaa ture san lafaan bitattee qawween si kannee booji'amtee nama kannitee amma lola kanatti duuba deebitaa jedhee afarsa irratti takka maqaballee isii takka qabsiisuu waan inni yaadu jiru na fakkaatti garuu lola sanii muus yaada kiyyaan ibsatu jira obsi gaafate yaada kiyyaan ibsatu jira gabbu'ee jira amma ibs jaalisa yaada kanatti feeni miti yaada akka isaanii hunduu hin balaaleffannaa dhaggeeffadhaa gaawwan taa'e sirraa buunaniiti wayi bu'i nurraa buususme yaadni nu ijoollee walitti araartudha malee waan biraa inni borcuufi miti. Qarbanni kun yaada biraa keessa deemee dhufe. Dhagaa. Ahmad kajade bar kana dura yaada kana iluun dhiyeessatiin ture bar asumarra walirra dhaabadhaannaan Ahmad ka barbaadu waan haqa kiyyaa jechi sun akkamiin naan jedhame waan san ofirraa buusuu barbaadaa jedhe ilmoon sun immoo dhayxee haa qoratamtuu ilmoon tiyyaa miti ta'isaati miti naan jedhan waan ta'eef ilmoon sana yoo barbaadan dhufanii haa qoratanii an dhimmi kiyya afarsaan kallattii walitti dubbadhee maaliif akka waan kana naan jedhe ragaa akkamii akka itti qabu gaafachuu barbaadaa jedhe afarsaan immoo xiqqoo biizidha. Arabni waan bira jirtuuf sa'aatii kanatti silkiin haasa'uu hin danda'u naan jedhe dabalee naan daqiiqaa muraasa naa obsaa jedhe si galee daqiiqaa 15 waan hin geenne xiqqoo dalagaa ofirraa wannoo jedheetiin hin dhufaa jedhe garam na biraachisiitu
Sigale kallattiin amma hafarsaan dhufee waan san akka afaan isaatiin dubbatee inni garteetiniin maaliif akka ilmoon sun teeti miti jedhe ragaa qabu akka naa himuu an takkaa ijoollee shaffilaa wajjin jiraadheen beeku ilmoon ta'u ijoollee shaffilaati abbeeraanaan jetti mujattiin ta'e ta hangafa abbeeraanaan jetti jedhee kazaa kanaafuu akka naa gaafatamuu jedheetiniin inni ka barbaadu dhugaasani malee osoo asitti warra dhaabaa jenne sun dubbiin salphaadha bar amma aimatti Itoophiyaa kana cufnee bahuu dandeenya. Takka waa dubbadhume. Dubbadhu. Ila silaa amma laali jara kana Ahmad illee naa gaafadha jechuu dhiisetiniin silaa ilmoon akka Suudaanii hojii turree akkana turree deemnee ilmoo achi booda argannee jedhe Ahmadu nu. Innuu ilmoo ta'isaa ta'uu hin beekati. Loluma wal lolan kana Ahmad illee dhiisee afartollee waamtanii dhiisanii yooma addaan galanoo maa eessatti qoratan ilmoo inni ta'isaa ta'uu hin beekanu. Nu hime unu asittu nu hime akkatti Suudaanittu hojii turree biyya kana hojii turree biyya kana hojii turree achi booda ilmoo argadhee ilmoo ta'uu fi ta'uu beeka inni. Ani biyya faranjii keessa jira ila soora na dhaga'i waa kana ibsitanii godha. Ani bakka biyya faranjii keessa jira waa'ee ilmoo dubartiin hedduun hin jirti ta daa'ima wajjin biyya kana dhuftee namni biraa fuudhu. Ani osoo akkasii fuudheen dho'isu fakkeenyaaf suni waan akkasiin qaban waa'ee ilmoo tiyyaa irratti wanni isin qulqulleeffattanis wanni isin DNA fuutanis wanni isin qorattanis hin jiru. Parsantii 100% itti amana. Takka jedhe. Wanti ani barbaadu maalirraa ka'ee jecha kana mucaan kun jechuu danda'e. Maaltu isa galche maatii keessa? Ahmad dhageeffadha. Malee ani shakkii biraa ka amma isin mana yaalaa minaamina kana. Kuni tasuma sammuu kiyya keessa illee hin jiru. Ijoollee tiyya. Dhageeffadhu ka eega kana beekte dhageeffadhu eega kana beekte. Shakkii jedha parsantii 100% shakkii takkan qabu. Wanni kana na qoratan hin jiru. Dhageeffadhu hin qorannu eega kana beekte yooma walitti isin aartanii addaan galtanoo silaa ilmoo ta'e ta'uu eegatu hirgixanyaa beekte wanni naa gaafatan hin jiru jette inni aaree jedhe akkuma ati ilaala afarsa maalii mogolee hollatte ka mogoleen akkuma ati san aaree gabbaa'e anas siidhal jechuu danda'a namni ilmoon taabbeeraa kiyyaati jechuu miti namni waa hedduu jechuu danda'a yooma har'a booda addaan dhaabattanoo isallee waamne amma inni illee dhufe wanni gaafannu hin jiru jechuu afartoo inni akkana jenne Ahmad illee gaafanne dubbii isiniif hinna atilleen arrabsin addaan dhaabadhaayanii isinii haa fixani wanni sii gaafatan humuu hin jiru kaame mee maal gaafan arre silaa ilmoon ta'e ta'uu atuu beeyta amante uno shakkiin qabu jette odoo shakkii wayii ati qabaatte akkasi. Balleessee ijoollee tiyya maqaa balleesseef seeratti akka naa dhiyaatu barbaada. Itti kufaamee namni biraa yaada Ahmadun akkana yaa. Seeratti wayitii dhiyeessan kana yoo qabneef inni gara mootummaatti akka kennan barbaadda jechuudha. Erga akkas taate tumaa yookiin ajjeesaa tokko tokko irra namni tumu kana. Ajjeesaa minaamin hin jiru waan. Mucaan naa qabamee badii dalagameef akka ittiin bulmaata seera biyyattiitiin kisii irratti banaa hin himadhaa na haa himatu haga isa dhumaa seeraan itti deemaa jechuudha. Ani sarraa kanaan alatti naa dhayaa naa rukutaa nama takkaan hin jenne naa qabaa jedhee jira. Qabamee gaafa harka seeraa ga'ee ani himannaa kiyya kisii kiyyan banaa akka seera biyyattiitti waan seerri isa adabame haa adabamu. Eenyu si qabaree inni seera qabeessa miti. Nama iqaamaa qabu miti. Ani abbaan fedhe haa qabu. Seerri poolisii Suudii qabdee namni biraa qabee poolisii Suudiitti kenne. Yaa obboleessu ati obsa qabaatu laala na dhagayi namni tokko umrii dheeratu osoo hin ta'in haqli dheeratu. Sii galaani ol dheeratu osoo hin ta'in haqli hin fagaatu mataan fagaatu. Tanamaa qabaachuu tarabbii qabaachuu obsa qabaachuu akkanumaan deemuu miti abo akkanumaan huma afaanitti dhufe haasa'uu miti. Atiin kun nama guddaa nama xiqqaatu biyaansi nama waggaa 45ti. Aniin buchaan ijoolleen irra sii kute sii galami kaasee tuffadhee dubbii kee jechuudha. Sirratti hirmaataan si miidhaa jiran gartee mataan si nyaatame jedhee gara laafessa ta'ee waan ati naan jette qaqqabadhee waan takkan dubbanne gara qabadhee taa'ee jechuudha. Akka garatti gadi hin qabatin waan garaa si laala akkana bitaa boolichi na garatti hin qabatin ati warra mataa muraanaa fi jedhee barbaadu dubbatu hin jiru. Namni horii na dhagayi waan obboleessoo. Afaani watwatiin jedhini obboleessoo namni dheeraa kun haqliin qabu jechuudha. Rabbiin oloolfeessu si keessaa oofise ergee jira. Wanni ati dubbattu hooma afaanis si dhufe gadi tuttuurta. Wanni afaanis si dhufu hooma afaanis si dhufe gadi utaanii ni dhagayi. Ilmoon keetu dargaggeessa. Obboleessoo laala namni tokko mataa yookiin sammuu yaadi sirri bal'isi. Faanaan yaadin. Ati maaf sammuun yaadin gaafa miidhaa irratti baatee na dhagayi obboleessoo na dhagayi akkanatti miti. Ati nama sinallee beekuu miti nama jilbee beekuu miti kana maallee qabdu tarabbiillee qabdu nama mataa qabu miti si argee jira dubbii kee kompiitara keessa galchinee gabbuufne ol baafne laallee jira boleessoo maayyimummaan kee wallaahi sii kana nama maayyimummaan akka fedhe xaafii muka irratti boleessu
ايش هذا؟ namni afarsoo hin qaba jedhee dhaqee ila walumaa gala sitti himna jiran mucaan qaamaan qabu namni isa qabuu dhaqe ufiiyyuu hin qabama baay'isawee beektani kana rakkoo kana ta'e bar namni isa qabsiisuu dhaqe ufiiyyuu hin qabama jara keenna wanna kana dhaabaa nurraa takka dubbanni seera qabeessaa miti muqiimaa miti obboleessa maata hurriyyinatiin qabu akkamisii qabna miskiina muqiimaa odoo isa dhaqe namni makiinaa qabu odoo itti dhaqe gurbaan makiinaa isa wajji fuudhan namichuma sana aslan hin beektanii ahmad si jaalanna si kabanya habiibii kiyya yaa ki miskiina amma carraa taa'ee bitanii takkatti carraa dubbadhu namni marti qaataa haasa'ee mee qoyinu Muhammad dhagaya Ahmad Waasii nama sooshaal miidiyaa irra ture nama foolowarsi illee qabu namni beeku amma nu wacaanoon atillee gara deemtuun kana jette araaran barbaaduu jette atillee gara dandeettu san hin deemu kuwwan illee gara barbaadu naa deemu akkasuma yoo finnoo siif hinnaa si haa dhufu wal gaafattanii dhiifama wal gaafattanii namni wal lole wali araarame asuma dubbiin haa dhuma dubbii kakaasu dubbiin jalqabuma yoo atin dubbatin abarsoo hin dubbatu yoo si wal lolin nun dubbannu takka waa'ee keetii dubbannee hin beeknu to'atan sabbar zeenaatti himtu takka ahmadummaa akkana jedhee maqaa kee dhahee hin beeku waan dasnan jedhin yoo argee yoo waan nama keenna laalee biruma darba malee qeeqa irratti hin fidu maaliif abbaan akkuma barbaade haa deemu jedhee macallu jecha siin jedha bara yooma komanneeyyuu yeroo sagalee taanu ummata keenna yeroo waa guurru yoo isin dhabne callifnee bira dabarra malee mee eessertan jennee takkaa dubbannee hin beeknu laallee tumaan cim jennee bira dabarra jechuudha ufumaa dubbii kaaftan ufumaa lola fiddanii jechuu barbaadeetu nullee ka dubbanne waan isin waa dubbattanii dhuftanii wal loltanii osoo isin wal lollee nullee hin dubbannu wanni nu galchin jiru callifnee jiraata irra jechuudha cikii teenna wajjin fataa jedha ammallee akka itti deemtu lola dhaabuun barbaaddotu yoo arrabaa namni asirra jiru martuu beekata asirra jiru mee hageeffa dabboo callisetti warra asirra jiru kun marti isaa yoo dhugaa siime namni dhagii arrabsaman jiru sooshaal miidiyaatti irra hin kaadhu miira keessan seenu haga barbaadan jechuu faamilii kiyya arrabsaniif jaartii dubbatta haadha kiyya abbaa kiyya maalii waan barbaadan jedhanii yoo arrabsan laalee bira tala waliin miira keessa yoo seente sooshaal miidiyaa irra turaa feesbuuk irraa waggaa meeqa turaa ajandaa fidaa nama wajjin wal karaakaraa baatee wanni tun akkana miira keessa si galchitee rakkoo qabda jechuudha bira darbuu qabda bara akkana gabbaatee ajandaa kana ho'isuu yoo barbaadde ana natti fakkaatu gaarii miti jechuu barbaade seeran naa dhiyeessaa ka jettu Itoophiyaan jirru numaa nu gaafattanii ati ka seera dhiyeessuu dandeettu waan dhiyeessuu hin dandeenyeef hin argituu jechuu ati ka jirtu Jarmanii jechuudha namni ammoo nama qabee sii fidu hin jiru hoolaa miti namni akkanumaan qabee koottaa Ahmadiif nama wal lolee mucaa kana qabnee seera finna jennee seera dhaabnu wayiitu hin jiru nama bakka jiraatu hin beektu Suudii keessatti as jiraa achi jiraa isaatu hin beektu osoo jiraatee nama wal lolu kana maa callifte Oromoo humaa godhuu hin dandeettu jim jedhee nama callisa jechuu badii akkanan deemu kana si tokkocha ka waa'ee Oromootuu nama hin qabne si tokkocha waan maal taateef sii qabanii seera sii fidanii Ameerikaa himadhu Ameerikaadha ka mootummaa qabu xayyaara ofii kaafatee dhaqee bakka namni jiru dhaqee nama fuudhu namni homaa siin godhe yoo dubbii bal'isetti oofiyan akkanuma jechuu barbaade yoo ofirraa dhiifte bareeda asirratti wal yaafne wal yiisiisuun kun gaarii natti hin fakkaatu keessattuu namoonni keenya xiqqoo feemasummaa namni hin bebbeeku osuma calliftanii waan tokko biruma dabartanii dhiifte. Asumarraa iyyaa jechuudha kuwwan illee asumarraa iyyaa malee uummata akka wanni dhufu hin jiru uummata akka wanni dhufu hin jiru jechuu barbaadeeti yoo naasooyinaa haasawuma akkanumaan gayyaane iyyaa oollaa jettanii akkasitti yoo hin deemnettan itti deema yookaan ammoo wali araarri bu'ee nagaan buutanii atillee gabbuutee ofirraa gara hojii keessa barzeenaa keetii deebitee nageenyaa dhaabbatu iyyaa ooluun kun faayidaan qabuu jedha akkatti deemtu ammallee miira keessa obboleessa miira keessa nama biyya guddaa jiru namaan wal beeku dhuftee amma badhee kana akkana yoo iyyaa oolte gaarii miti jechuudha yookaan awwala namarraa gori erga nama tuyite immoo namni maa na tuqe yoo atte dogongora namni maas hin tuyin ati waan maal taateef namni si dhiise akkuma ati dhayixee nama tuyitu sani namni si tuqa kaa nama na tuqe seeraan barbaadataa simbota namni nama ati sooshaal miidiyaa irrattu nama tokko irra deddeebitee maqaa isaa yoo kaafte yeroo rakkoon jiru namni si mufata ati illee barri mufatta irra deddeebitee yoo namni si kaasaa oole waan ati keessa hin jirre si lafaa dalagatu Jarmanii Ahmad dokkana godhe yoo siin jedhan ati illee ni mufattaa jechuudha. Kanaaf dubbii kana akkasuma yoo qabbaneessitanii dhaabdan gaarii na fakkaata. Noo hin dhaabnu oofna wattan asumarraa iyyaa ooltan jechuudha. Bilaashuma jechuudha. Wanni dhufu hin jiru jechuu barbaadeeti dubbii kana gabaabsii situ gabaabsaa jechuudha. Suma jalqabe
ammallee ofumaa gabaabsee jechuu barbaadeeti asuma dhaal anamma sooka kee kana naan jedhani inshaallah dantaan qabuun cinqaa kiyyaa miti garuma darbachuu haasawa jechuu haasawa eega dhugaa mi jette haasawa bakka dhumate akkamitti sa'a kana guutuu guyyaa sadii homa kanaaf iyyaa kooltan naaf hin galle naa qabaa oromoo kamtu sii qaba jelle naaf fida keetti hoolaa seeta hoolaanu abbaa qabde fakkeenyaaf hoolammaan tunuta hoolammaan deemtu tunu abbaa qabdi abbaa guddise yookiin abbaa bitate qabdi akkanumaan dhayitee fuutee qabuu hin dandeettu hin dhiisan jechuudha kanuma jechuu barbaadan geesseera. Amma akkana haa goonu. Ahmad Cululleen akkanatti fakkaatutti afarsaa agajam godhanii harka duuba hidhanii ijaan argee viidiyoo argee yookiin irra baasanii yookiin viidiyoo miseenjeraan laachisanitti waan araaramuu barbaadu hin fakkaatu. Maaliif inni amma gubatan natti jira jedhe waallee nyaanne jedhe fuulli na gurraachatee guyyaa meeqa waan kanaatiin hedduu miira keessa galee jedhe. Gabaabamatti afarsaa yoo xiqqoo akkana sabartanii jettan ni dhufa amma rabni biraa deemte galgalaa waan ta'eef. Yookaan immoo warri afarsaa qabee fide jedhan wallaahi billaahi afarsaan bakka Oromoon qabuu dandeettu takka illee hin jiru. Ani waan beekuuf waan ofii kiyya galcheef si galee miti gibbii Arabaati gibbiin inni galu kuni bakka Arabaa jira. Arabatu rasaasan fixa osoo haraamidha jedhanii osoo dhufuu inshaallah abbaan barbaade galuuf taate dachiin guutuun kaameraadha. Akkuma barbaadetti nama qabuu hin dandeettu namni bakka nagaa taa'ee ofirraa nagaan dalagataa jira. Isaa mitiiti sawwaa kamii abbaan barbaadee dhufe haraamidha jedhaniitiin bilaashatti namni gibbii namaa cabsu seenuu deeme taanaan kaameraa mul'ata mataadhaan jechuudha. Si galee namni abbaa kanaa jedhee qabuu danda'u hin jiru. Garuu immoo osoo qabuu danda'an taate biyya kana keessa seerri nagaa jiraatee nama qaban taate gaafuma safaaraaf suuraan kenna ka'ee achi dhaqesan gaafuma san mootummaan biyya kanallee nama qaba. Gaaf san ofirraa ari'aniitiin hin dachaasan jechuudha. Si galee amma gabaabumatti dubbii kana nagaa buusuun hedduu gaariidha. Maaliif ajandaan kun yoo akkatti kufee jedhee Ahmad illee daran waan miira keessa galchee hadheessee oofu malee wanna nagaa argattu akka hin jiru. Hafarsaa immoo ni beeytan. Warabba lakaaba hafarsaan ajandaan isaa dhiyana. Gaafa lolattee deebi'e isaa dhiyana. Maaliif nama hin tuqu gaafa achi lolattee galee jedhee sa'a 24 miidiyaa hara taa'eetiniin waan